Akkam jirtu barattoota, har'a kan waliin ilaallu barnoota saayinsii naannoo kan kutaa ja'affaa gaaffiilee boqonnaa 2 keessaa qormaata ministirii irratti ba'an akkasuma qormaata moodalaa fi gaaffiilee shaakalaallee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Yeroo darbe egaa paartii 1 isaadhaan gaaffiilee boqonnaa 2 keessaa ba'an waliin hojjennee turre. Har'a immoo paartii isaa itti fufna jechuudha. Gaaffiin jalqabaa kanneen armaan gadii keessaa kamtu makaa gos-tokkeedha jedha. Kamtu makaa gos-tokkeedha jedha. Aan qilleensa, baa makaa alkoolii fi bishaanii, caa makaa bulbula sukkaaraa fi bishaanii, daa hunda jedha. Egaa makaa gos-tokkee kan jennu kun maalidha? Ruqooleen isaanii ijaan yookiin maayikirooskooppii salphaadhaan salphaatti addaan ba'uu yookiin argamuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Isaanis yoo ilaalle makaa ruqooleen isaa haala wal fakkaatu wal keessa faca'ee argamudha jechuudha. Fakkeenyaaf qilleensa makaa alkooliif bishaanii, makaa shabuuf bishaanii, bulbula sukkaaraa fi bishaanii, warreen kun makaa gos-tokkeedha jechuudha. Makaan gos-tokkee ruqoolee isaanii haala wal fakkaatu wal keessa faca'anii waan jiraniif ijaan yookiin maayikirooskooppii salphaadhaan adda baasnee arguu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf deebiin qilleensa keessa elementoonni adda addaa jiran, wantoonni qilleensa keessa jiran hundumtuu wal makanii waan argamaniif ijaan gargar baasnee wantoota sana arguu waan hin dandeenyeef makaa gos-tokkeedha jenna jechuudha. Akkasuma makaa alkooliif bishaaniis yoo ilaalle alkooliif bishaan wal fakkaata waan ta'eef yeroo walitti makamu wal nyaatinsa geggeessee wal fakkaatee ta'a jechuudha. Akkasuma sukkaaraaf bishaanis yoo ilaalle yoo waliin bulbulaman sukkaara bishaan keessa akka jiru adda baasuu hin dandeenyu jechuudha, wal fakkaatee waan argamuuf. Kanaafiyyuu deebiin hunda ta'a jechuudha. Hundi deebii ta'uu danda'a jechuudha. Kan itti aanu kanneen armaan gadii keessaa kamtu makaa gos-addeedha jedha. Makaa gos-addee kan jennu kun immoo maalidha? Makaa ruqooleen isaanii haala wal fakkaatuun wal keessa hin facaanedha jechuudha. Ruqooleen isaanii haala wal fakkaatuun wal keessa waan hin facaaneef adda baasnee ijaan yookiin maayikirooskooppii salphaadhaan adda baasnee arguu dandeenya jechuudha. Aan dhiiga, baa cirracha fi bishaan, caa zayitaa fi bishaan, daa hunda jedha. Egaa makaan gos-addee kan jennu kun maalidha jenneerra? Ruqooleen isaanii haala wal fakkaatuun wal nyaatanii yookiin wal keessa faca'anii waan hin argamneef ijaan yookiin maayikirooskooppii salphaadhaan adda baasnee arguu dandeenya jechuudha. Isaanis fakkeenyaaf kanneen akka biyyee, cirrachaaf bishaan, makaa garbuuf qamadii, makaa sukkaaraaf daakuu midhaanii, makaa zayitaa fi bishaanii, dhiiga, aannanii fi kan kana fakkaatanidha jechuudha. Isaan kun ija keenyaan adda baasnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Cirrachaaf bishaan yoo fudhattan cirrachaaf bishaan ijaan adda baasuu dandeenya. Zayitaaf bishaan illee yoo fudhattan zayitaaf bishaan yeroo walitti makamu zayitiin isaa fi bishaan isaa wal nyaatinsa geggeessu jechuudha. Zayitiin irra keessatti hafa. Kanaafiyyuu hundisaayyuu deebii ta'uu danda'a jechuudha. Hundisaa makaa gos-addeedha jechuudha. Gaaffiin sadaffaa seelota dhiigaa armaan gadii keessaa kan dalagaa isaa wajjin wal hin simne kami jedha. A. Seeliin dhiigaa adii oksijiinii fi kaarboon daayoksaayiidii geejjiba. B. Seeliin dhiigaa adii dhukkuba qaama irraa ittisa. C. Seeliin dhiiga diimaa oksijiinii fi kaarboon daayoksaayiidii geejjiba. D. Pilaatileetotni dhiigni akka ittitu yookiin kan taru taasisu jedha. Egaa kun dalagaa isaanii waliin wal bira qabnee ilaalla jechuudha. Seelii dhiigaa adii yeroo darbe akka barannee turre maal jennee turre? Seeliin dhiigaa adii lubbu qabeeyyii xixiqqoo dhukkuba fiduu danda'an qaama keenyarraa akka isaan hin seenne gara qaama keenya akka isaan hin seenne ittisuuf gargaara jechuudha seeliin dhiigaa adii. Seeliin dhiigaa adii dhukkuba qaamarraa ittisa kan jedhu baarra sirriidha jechuudha. Garuu har'a kan jiru oksijiinii fi kaarboon daayoksaayiidii geejjibaa jedha. Seeliin dhiigaa adii oksijiinii fi kaarboon daayoksaayiidii geejjiba osoo hin taane dhukkuba qaama keenyarraa ittisa. Oksijiinii fi kaarboon daayoksaayiidii kan geejjibu immoo seelii dhiiga diimaadha jechuudha. Kanaafiyyuu kan dalagaa isaanii wajjin wal hin simne har'a kan jiru kanadha jechuudha. Gaaffiin arfaffaan ujummolee dhiigaa raabsisuu keessaa inni furdaan isa kami jedha? A. Veenaa kaavaa, aortaa, gamisbatii, huutuu jedha.
Ujummoolee dhiiga raabsisuu egaa ujummoolee dhiiga raabsisuu keessaa akka qoqqoodnee ilaallee barnoota keenya yeroo darbee irratti ilaallee turre aortaan ujummoo dhiiga raabsituu isa guddaadha jechuudha. Ujummoo dhiiga raabsituu inni guddaan aortaadha jechuudha. Kan ujummoo dhiiga deebistuu maalla? Veenaa kaavaadha jechuudha. Veenaa kaavaan kan ujummoo dhiiga deebisudha. Ujummoon dhiiga raabsituu inni furdaan immoo aortaa jedhama jechuudha. Shanaffaan pirootiiniin heemoogiloobiinii jedhamu seelota dhiigaa kam keessatti argama jedha. A. Seelota dhiiga diimaa. B. Seelota dhiiga adii. C. Pilaatileetota. D. Pilaazmaa dhiigaa jedha. Egaa seelonni dhiiga diimaa maalidha jenneerra? Pirootiinii heemoogiloobiinii jedhamu of keessaa qabu jennee baranneerra jechuudha. Seelonni dhiiga diimaa pirootiinii heemoogiloobiinii jedhamu of keessaa qabu. Heemoogiloobiiniin kun immoo seeliin dhiiga diimaa keenya akka bifa diimaa sana qabaatu kan godhu heemoogiloobiinii kanadha jechuudha. Kanaaf pirootiiniin heemoogiloobiinii jedhamu kun seelii dhiigaa diimaa keessatti argama jechuudha. Bifa diimaa dhiigni keenya qabu sunis akka argatu kan taasisu heemoogiloobiinii kanadha jechuudha. Ja'affaan ujummoolee dhiiga onnee irraa gara qaamolee adda addaatti kan geejjiban maal jedhamu jedha. Gaafichi dhiiga onnee irraa gara qaamolee adda addaatti kan geejjibu jedha jechuudha. Dhiiga onnee irraa kan gara qaamolee keenya adda addaatti kan geejjibu isa kam jedha? A. Ujummoo dhiiga raabsituu. B. Kaapilaroota. C. Veenaa kaavaa. D. Ujummoolee dhiigaa jedha. Egaa akkuma gaaficharraa hubachuu dandeenyu dhiiga onnee irraa gara qaama adda addaatti raabsu yookiin kan geejjibu gaafata jechuudha. Kanaafiyyuu salphaamatti ujummoo dhiiga raabsituudha jechuudha. Ujummoon dhiiga raabsituu dhiiga onnee keenya irraa fuudhee gara qaamolee keenyaatti raabsa jechuudha. Asitti kaapilaroonni gara dhiiga gara tiishuu keenyaatti akka seenan kan godhanidha jechuudha. Isaan kun kan dhiiga qaama keenya keessa jiru sana dhiiga isa furdaarraati seelii dhiiga isa furdaa sanarraati fuudhee dhiiga ujummoo dhiiga raabsituu isa furdaarraa fuudhee isheen qalloon kaapilaroota jenneerra jechuudha. Kaapilariin kun gara tiishuu keenyaatti akka darbu taasisti jechuudha dhiigni. Veenaa kaavaan ujummoo dhiiga deebistuudha. Gaafiin torbaffaan onneen namaa goloota meeqa qaba jedha? A. 3. B. 2. C. 4. D. 6 jedha. Kun salphaamatti 4dha jechuudha. Onneen namaa goloota 4 qaba. Isaanis oorikilii bitaa, oorikilii mirgaa, veentirikilii bitaa, veentirikilii mirgaa jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaafiin 8ffaan jijjiirama baayoloojikaalawaa dhiiraa kan hin taane kami jedha? Jijjiirama baayoloojikaalawaa dhiiraa kan hin taane kami jedha? A. Oomishamuu hanqaaquu. B. Sagalee furdachuu. C. Oomishamuu sanyii kormaa. D. Areeda biqilchuu jedha. Egaa jijjiirama baayoloojikaalawaa dhiiraa kan hin taane kami waan jedhuuf irratti kan jiru oomishamuu hanqaaquu jedha. Oomishamuun hanqaaquu jijjiirama baayoloojikaalawaa kan durbaadha malee kan dhiiraa miti jechuudha. Kanaafiyyuu aan sirrii miti jechuudha. Sagalee furdachuu, oomishamuu sanyii kormaa, areeda biqilchuun jijjiirama baayoloojikaalawaa dhiiraati jechuudha. 9 wantoonni hangaa fi qabee qaban kamiyyuu maal jedhamu? A. Makoota. B. Maatarii. C. Wantoota qulqulluu. D. Elementoota. Egaa wantoonni hangaaf qabee qaban kamiyyuu maal jedhamu jennee barnoota keenya yeroo darbee irratti ilaallee turre maatariidha jechuudha. Maatariin wantoota hangaaf qabee qaban kamiyyuu maatarii jedhamu jechuudha. Gaafiin 10ffaan adeemsa hanqaaquun ovaarii keessatti bilchaate gara ujummoo ovaariitti seenu maal jedhama jedha? Ovuleeshinii, sirna hargansuu, marsaa laguu, marsaa dhiigaa jedha. Egaa gaafichi maalla? Hanqaaquun ovaarii keessatti bilchaatte gara ujummoo ovaariitti akka seentu kan godhu maalla jechuudha? Ovuleeshiniidha jechuudha. Adeemsi kun ovuleeshinii jechuun beekama jechuudha. Ovuleeshiniin maal jechuudha? Adeemsa hanqaaquun ovaarii keessatti bilchaatte gara ujummoo ovaariitti seentudha jechuudha. Gaafiin 11ffaan kanneen armaan gadii keessaa kamtu qaama sirna hargansuu miti jedha? Qaama sirna hargansuu kan hin taane kami jedha? A. Funyaan. B. Onnee. C. Somba. D. Afuuffee qilleensaa jedha. Asitti maal gaafataa jira jechuudha? Qaamolee sirna hargansuu kan hin taane kami jedha? Funyaan
qaama sirna hargansuuti. Karaa funyaan keenya qilleensa gara qaama keenyaatti akka seenu, gara somba keenyaatti akka seenu kan godhu tokko karaa funyaan keenya qilleensa seenudha. Somba yoo fudhanne sombi qaama sirna hargansuu keenya keessa isa beekamaadha jechuudha. Kaarboon daayoksayidii qaama keenya keessa jiru gara alaatti baasuudhaan oksijiinii qilleensa keessaa gara keessatti fudhachuuf kan tajaajiludha jechuudha sombi. Afuuffee qilleensaa yeroo ilaalle afuuffeen qilleensaa qilleensi gara ujummoo qilleensaa keenya keessa ture gara somba keenyaatti akka seenu kan godhu keessaa tokko afuuffee qilleensaadha jechuudha. Onnee yoo ilaalle garuu onneen kan sirna hargansuu sun ta'in sirna marsaa dhiigaati jechuudha. Sirna marsaa dhiigaa keessatti tajaajila malee sirna hargansuu keessatti hin tajaajilu jechuudha. Kanaafiyyuu kan qaama sirna hargansuu hin taane baarra kan jiru onnee ta'a jechuudha. Gaaffiin 12ffaan marsaan laguu giddugaleessaan guyyoota meeqa fudhata jedha. A 14, B 7, C 8, D C 28, D 21 jedha. Egaa marsaan laguu guyyaa meeqa fudhata jennee barannee ture jechuudha. Giddugaleessaan guyyaa 28 fudhata jechuudha. Guyyaa 28 fudhata jechuudha. Marsaan laguu guyyaa 28 fudhata. Gaaffiin 13ffaan ruqolee qilleensaa keessaa namoonni gara keessatti fudhachuun kan ittiin gargaaraman kami jedha. Ruqolee qilleensaa keessaa namoonni gara keessatti fudhachuun kan itti gargaaraman kamidha? A naayitiroojinii, B kaarboon daayoksayidii, C oksijiinii, D haayidroojinii jedha. Egaa ruqolee qilleensaa keessa jiran keessaati kan namoonni itti gara keessaatti fudhachuudhaan itti gargaaraman oksijiiniidha jechuudha. Naayitiroojiiniinis jira garuu naayitiroojiiniin qilleensa keessa gara qaama keenyaa ni seena garuu parsantaa xiqqaadhaani. Garuu immoo qaama keenya keessatti naayitiroojiinii qaamni keenya fudhatee gara qaama keenyaatti yeroo seenu waan ittiin fayyadamneef deemee hammi gara qaama keenyaa seene sun deebi'ee ba'aa jechuudha. Ittiin fayyadamu jechuudha qaamni keenya naayitiroojiinii qilleensa keessaatti. Garuu oksijiinii immoo harka caaluun kan fayyadamu oksijiiniidha jechuudha. Oksijiinii kan namoonni gara keessatti fudhachuun itti gargaaraman oksijiiniidha jechuudha. Kaarboon daayoksayidii gara alaatti baasu jechuudha malee gara keessaatti fudhatu miti. Kan itti aanu gaaffiin 15ffaan ruqoleen dhangala'oon dhiigaa maal jedhama? A pilaazmaa dhiigaa, B seelota dhiigaa, C marsaa dhiigaa, D onnee jedha. Ruqolee dhangala'oo dhiigaa jennee kan ilaallee ture maalidha jechuudha. Pilaazmaadha jechuudha. Pilaazmaa dhiigaa kan jennudha jechuudha. Pilaazmaan dhiigaa ruqolee dhiigaa keessaa pilaazmaan dhangala'oo qulqulluu fakkaatudha jechuudha. Kanaafiyyuu ruqolee dhangala'oo dhiigaa kan jedhaman pilaazmaa dhiigaa kan jennudha jechuudha. Seelota dhiigaa, marsaa dhiigaa fi onneen isaan kun ruqolee kan biraadha jechuudha. Kanaafiyyuu ruqolee dhangala'oo dhiigaa kan jennu kun pilaazmaa dhiigaa kan jennudha jechuudha. Egaa gaaffii keenya har'aa haala kanaan hojjennee qormaata adda addaarraa walitti qabnee kan isiniif finne haala kanaan kan ilaalledha jechuudha. Kan barnoota gosa adda biraadhaan illee saayinsii naannoo dabalatee qormaata ministiriif sin qopheessuudhaaf gaaffilee moodelaa adda addaa, gaaffilee shaakalaa akkasuma qormaata ministirii baroota darban irratti ba'aa turan walitti qabuudhaan chaanaalii kanarratti yeroo adda addaatti isinii hojjennee ni gadhiisna jechuudha. Akkasuma boqonnaadhaan qoodnee haala salphaadhaan yeroo dubbistan boqonnaa dubbistan keessaatii qormaata hojjechaa akka deemtan boqonnaa wal fakkaataa akka har'a kan ilaalle kan boqonnaa lamaadha jechuudha. Boqonnaa lama irratti akkuma ilaalle boqonnaadhaan qoodne kan boqonnaa tokkoo, boqonnaa sadii, boqonnaa afur jennee kan qoodne isinii gadhiisnu ta'a jechuudha. Yeroo dubbistanitti akka isiniif gaaffilee hojjechuuf isinii mijatutti jechuudha. Akkasuma gosoota barnootaa gosoota biroollee gaaffilee adda addaa akkasuma hojjennee waan isiniif gadhiifnuuf chaanaalii kana yeroo isiniif gadhiisnutti akka isiniif qaqqabuuf sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon kun hiriyoota keessanii akka qaqqabuuf immoo hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa. Viidiyoon kun namoota baay'eedhaan yoo ilaalame chaanaalii kana irratti viidiyoo adda addaa dafnee akka isiniif gadhiisnuuf waan nu jajjabeessuuf. Akkasumallee viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana laayik godhaa. Chaanaalii kana immoo sabskiraayib godhaa jenna. Galatooma.